ويني سجل سر بلس مال دي فتامي تنتهم سجل يا تربة وراني تربة ديجاني سجل وراني سجل ديجاني مري ما ركوكم كركم أو ناكيم ما ناكيم أفانين ديتي ذي شغل ترتيب كامين هير شغل يجتو और कमेंट ती बड़े सा वो नवानी दी बेहतर नवरी हो जाता خار की मान से ताई मालते اوكي تاتو لا ऐसा खाना कौन ऐसा को ما قاعد يعرف كيف نقفته ऐसा टिकटॉक पर जरूर वाला वन डे या गुया तक मार वाजरा काम किया मुनो सा कुमुदून वाजरा अंजुर ما لي بسبب بين أبا بس أقول جوتا جايز واحد يزاري نار كنا أبا ما دولت أنا تيجي تسني كاي دو بفتني ناقود تمال كوا جايز ودو تاني والله أنا تيجي تسني كاي تك تك أنا كني تاني وان براديس تاني triple namun gara-gara triple أنا والله ماتي باقي سيادة ماتي سلامة فوق لك ديبيا كايرو كو تسبونسر سراتا والله سنا يمنان حتى بول خنجني كفان كوت والله يودن ديت جت فريفي زادا مي بايزويني دنديسا اي والله ربي كنا قبر ما جلا قويا كيسن باسي والله ودي قبر ما جلا بر جايز تربي داما بول هم تناجيت بول أنا بول حاجتي تنا كيسة كده يقول تنا نانجا أنجلا نبافتني قرنا زور ندندو يلا شغل نانجا نرى رابطة يلا شغل يلا هانت ترتيب نانجا أنا ما في تربية هانت كل الولد جلس بانغالي اول تماني ورغاز بانغالي امبا اجيسي اولي ربي ورغمان غولي اولي والله بانغالي امبا اجيسي اولي غايز رابا سيبر الكاني رافتي بانغال تشامبا والله ورغما كان نانا جاي بتاني جو رو ناجي جو رو مال قطع يوصل أما سكان هذا كون هركنا كنا ده والله uno najolle uji demo dijo kanin nagor akan nagor order nakal si jolle uji barbadan namo sasanin kafada nanjer ammo de ka jolle afur makam manami cuma brother oni fagra itu kan jolle afur beraga ba seran namo sani kan wannan ka kabira ka besan rahman fudin nak netten kabra besan mana be kabra bakum manne garo be hakir ada kushini san ka ba te rakong وكذا ده كبره هيسنا فين جري برا أفان مطولاني تماني هاسا مطولاني تمان أفان مطولاني تيم بجرا أقول إنجرا تمالي هناني متي هنات ديم تنسى نصونتاني بيجي عربا كنا لا إنجرا متي سباي مطولاني هن مطولاني أني بيدا متي قافا بيجرا ديمو ترباني تو دي بتي نانجرا نجي جسني أكيد ديم تنو جت ترباني تو ديم تلا وقا كل أنتاي قالي سيقالي قاتي كنا تاي في هن أصونتاني مالا ديما لا مالا صوتا سيقالي bakka jeetti loluu maalmaan jechuu osoo hin taane laal tokkoffaa qalbiin tantee si fayyaadha nan beekaa warruma amma waliin hojjettullee hin amanini
waa waliin haasayini waa waliin hin qaaqini oromoon gara mayyala deebitee si gurguratti ati mallaqa qabaattee sin jibban egalee mallaqa qabaattee sin jibban fooqee ijaarteedhaaf sin jibban bakkuma amma teteettu saniif si jibban laal firaashii mata mara ciibtu saniif si jibban namni kasee jibbu jechuudha sigalee nama walitti rileekshinii hojii irratti nama wallahi dhugaa isin hin jedha gaa'is ani saratanya mana namaallee ta'a bakka hojjettanitti hojii keessan irratti buddeena keessan irratti nama walitti shariikan fidinaa nama walitti shariika akkanallee jettanii akkana dogongora keessa wallahi waan ofii kiyyaa argeefi mana waggaa tokkoof ji'a 8 hojjedhe gisee koyetti jiru san jechuudha waggaa takkaaf ji'a 8 hojjedhee mana wayii muyayyee wayii hojii dhabdeetiin teessi rabbi edhi hojii na barbaadi naan jettee jennaan mana masaanuuti abbaan tokkicha jedhee manni shaqqaadha manni baay'ee diqqaadha shaqqaa jechuun ni beektanii mana kilaasii lamaa fi saaloonii takkaa fi waan kushinaati jechuudha ni beektanii. Namittiin daa'ima qabde deettee isii deettee guyyaa 8 keessa jirtu dhaqeeyani daa'ima naa qabi mindaa sii dabalaa naan jette gizee hojii isiin barsiiftuudha ganama ijoollee fuutee kutti antaa'aa oolaa mitiire haga ganama an deeme kana daa'ima qabiiti gizee galgala gale daa'ima sirraa fuudhee nyaata ijoollee goota yookaan ammoo misaa ijoolleedha alarraa fuudhee dhufa yeroo hundaayyuu iraatiif qursii bichaa gootaa fi naan jette hin barbaadu jedhee dide ana eenyu buddeena baasuudhaaf dide bakka kanatti mucayyoo biiroo teettu tanaa buddeena baasuudhaaf dide laala argitanii an daa'ima qabuu ni danda'a obboleeyyan kiyya anatu guddisee jechuudha daa'ima qabuu ni danda'a akka barbaadetti amma dhalanii amma yoona kennan nan guddisaan tafeete jechuudha isiidha buddeena baasuudhaaf jedhee dide an daa'ima qabuu hin beeku jedhee daa'ima qabuu hin beektu yaa qabuu hin beeku akkana godhi maali godhi anatu dhiqee maal godhee si kennate harkumaan akkana qabda sanuma qabuu hin beeku osoo harkatti bulgaafattee garatti qabu hin beeku daa'ima immoo kan kee osoo siin haqqiftee gara deebisu hin beeku dheedidi kazaa oka jettee namittiin nama naa barbaadinaan jennaan mana masaanuuti obboleettiin tiyyanii jirtiin jedheen yalla obboleettiin tiyyanii jirtiin jedheen yalla oka jettee fidee bira kaaye laalaame fidee bira kaaye gaafa kaan daa'ima akkasuma walumaan teennaa ilmoo magaraa kaattee teetti qulqullina anatu qulqulleessaa nyaata anatu godha saanii anan miicaa uffata anatu tokkosaa waa hunda anatu godha isiin ilmoo tan as keessa kaayattee jennaan silki makana bicha akkanumatti teetteetuma daa'ima miicite bas mindaa ammoo anumaan qixa fudhatti kana ittiin hin naafne anuuyyuu wallah dhugaa isin hin jira ba'an ittiin hin naafne usuu akkasii tennu gaaf kaan daa'imattiin jabaattee ubbeettee daa'imattiin leewwan uf danda'ee daa'imni leewwan na jedheenaan namittiin ana janajjanuu eegalte ati nyaata hojjechuu ni beekta isiin nyaata hojjechuu hin beektu ijoollee gurguddoodhaanis walii hin galtu daa'imti kun of dandeette akka duraa wayii wanno hin jettu amma osoo bulgaafattee iyyuu bikka sosocho'uu danda'uuti qabi daa'ima naan jette namittiin daa'ima qabi mindaasii dabalaa isiin adeemtuu naan jette daa'ima qabi isiin adeemtuu naan jennaan dide ammallee buddeena isii jedhee abadan jedhe asii as garagaltee dantaa kan keetti jettee asii kaatee isii janajjante isii janajjannaan ishii jetteen ishii jedhanii akkamitti baasaree isii jettee walii galanii na dhuftee maan naan jette namitti walii galan an quban qabu laalaawe namittiidhaan walii galan wal mari'atan ana ammoo quban qabu na dhuftee an 16 ji'a fixadha isiin 22 fixatti ji'a an 12 ji'a fixadha 16 fixadha isiin 22 fixatti guyyaa 4 irraa haftee dhufteerti guyyaa ja'a namittiidhaani mindaan nu dabali jedhiinii yookaan ammoo biraa deemnaa naan jette aniif isiin illee amma ji'a meeqa teenne ji'a 8 teenne beekaa namittiidhaan mindaan nu dabali jedhii yookaan deemnaa yookaan mindaan nu dabali jedhiin namittiidhaan naan jette tooftaa dhayatanii boolanaa qotan boolatana quban qabu ayyaaletti achi dura isii namittiin ariitee jennan namitti ka'ee waliin dhaabadhee jira shaanxaa waliin guuradhee namittiin bakka ani barumsa dhiisee mana barumsaa irraa oolee ilmooti yani qabadha deeminarraa jetteeni wallolanii ana immoo shaanxaa guuradhee waliin ka'e wallaahi warabbal qaba kun rabbiin biyya kana keessa nagaan nan galchin shaanxaa guuradhee waliin ka'e isii halinaan anillee waliin deema jedhe ati gogyaa gowwaadhaanee ka goggummaa dhabar haganatti namitti itti ka'ee dhaqee yaa mindaa keenya nuu dabalu yaa
deemuun jedhee mindaa taane irraa fudhadhee birrii nu dabalin jedhee yookaan ammoo ni deema. Ni deemtaa naan jette mana haadha xiyyaa dhaqee deebi'aa shaantaa kan kee waliin qopheeffadhu jettee kutte. Lafti sa'aatiin akkanaati. Aniin xiyya okee jedhee ni eegee sa'aatattiin galgala halkan keessa 12 dhufani. Isii waliin daa'ima fuutee hojii deemte. Gizee dhufanii jedhan ganama nyaata ijoollee godhii lafa kaayii ni dhufaa mindaan kan kee qophaa'eedha. In deemtaa naan jette. Itti dhaqee kilaasii daa'ima qabattee teetti. Namittiin akkana jettee bariin jedheen. Namittiin akkasiin jettee. Bakka nama birriiti irra na jalaa kutatti. Birriiti irra na jalaa murtiiti. Akki gootu. Ati deemi. Sima faana dhufaa biiroon na eeginaan jette. Sima faana dhufaa biiroon na eeginaan jette. Waraqata hin qabnu namitti bira. Na faana dhuftaa biiroo si eegaa. Hayyee. Amma naa waliin hin baatu ati. Gaafa duraa beeke gaafadhu namitti yoo didde ammoo shaantaa gurannee deemna birrii teena nu haa kennituudha. Amma ammoo sima faana dhufaadha deemi. Anuun dhufaa achitti taa'e na eegidha. Akkana naan jette jedheen naan jette ishi galatoomidhe. Aarii isii gubata isii asii namitti obboroo lafaa ka'ee nyaata godhee waa hunda qopheessee waa hunda qopheessee lafa kaa'ee namitti maal godhe isin fakkaate mataa dhungadhe. Jilba jige aarii isii barama namitti araaramee piisii faxxaree taa'uuf waan isaa wal gorsan kana namitti wayiin quba qaba boolla isaan qotanii itti na darban kana quba hin qabaani aarima isii namitti tanaa waliin piisii faxxaree jiraadha jedhee namitti kadhadhe badiin kiyya yoo barbaadde birrii diinaara Dubaay 100 10 kan falte 10 sanillee narraa kaasiin jedheen 10 sanillee narraa kaasiiti na dhiisi rabbumaa hin dalagadha jedhee rabbii hin dalagadha na dhiisi jedheen wallahi. Illikiin na qabee isinii galee bakka miira keessa gale illikiin na qabde bakka miira keessa gale an osoo tolallee na dalasiifte taa'ee dalaguu barbaada bakka illikiin na qabe didde namittiin abadan naan jette abadan atummaan hin teettu mana kana namittiin tun na jijjiiramuun akkuma waan nama jala ajjeese minimmaa dira gechilimmaa okee jedhee shaanxatti tiyya guudhadhee imimmaan kana. Daa'imti isii osoo nabboottu ijoolleen isii osoo nabboottu waggaa takka waggaa lamaaf ji'a meeqa bira taa'e imimmaan kana dhab godhaa balbala bahee shaantaa kan galfadhe. Biiroo taa'ee hin dhufti jedhee guyyaa 6 torba eege. Bari warri biiroo osoo anatti hin himin ji'a itti naa qaxxalee naan jette. Aina mamma. Aina. Ji'atti si qaxxale jedheetu maal shaattatti tiyya walirra nadhee uffatatti tiyya fincadhee gara hojii kiyyaa deemee wallaahi billaahi narraa haftee ji'a 8 hojjettee namittiin gaaf kan walolanii namittiin ala gad darbite. Namittiin manarraa ala gad darbite. Sinii galee manarraa namittiin ala gad darbite. Galee miti. Kanaafuu wallaahi dhugaa isiniin jedha ilmi namaa kun summii keessallee summii akka gara hin qabne ilmi namaa kun baay'ee summiidha ilmi namaa. Wallaadha dhuguma jiru maaliifi ama biyyummaa kana keessattuu waa baay'ee argina. Beekaa dhoosina beekaa obsina malee waa baay'ee jira. Yaa amma sanitti isiniin jedhe ati bakka amma jirtu kanatti. Ijoollee ajajii ijoollee maal godhi ijoollee akkas ta'ii ajajuudhaafis hin deemin ajajamuuf malee ati mataan kan kee ajajamaadha. Lammaffaa taree deebi'ee jidduu isaanii maalii akkasitti ispoonsara ta'anii minaamina jedhansan keessan galiin bakka nyaata kan kee nyaadhu waan si barbaachisu atuu wannoodha maal rakkatte ati jidduu namaa wanna hin jedhin galatan beeku ilmi namaa kun. Maaliifi Ammas akkana goona jettee hin mari'achiisin. Ka'ee nuun jala Isatu hojii deemu nu dhogge manatti hafaa mana taa'aa nuun jedhee hojii nu dhogge jedhaniitiin namichatti si wanna godhanii namichiin si xooxeffate. Yeroo an ji'a lama dhiise sana irte yeroo an ji'a lama hojii dhiise yeroo isin akkasitti na bira dhaabattanii
akkasitti na gargaartan san dhugaa rabbiin namni guyyaa takka kubsii naa bite hin jiru. Kubsi matara naa bitee nuu jecha hojii irraa haftee jirtaadhanii akkana ol qabanii bakka dormii hanciisu namni na laala hin jiru. Maali dhuguma garuu damoo sanaan fudhataa turan. Namoota hunda yoo xiqqaate nama 70 Itoophiyaa nama 70 magibbii tokko keessatti fuuldura adda dureedhaan maallaqa isaanii gaafachiisaa fi kennaa ture jechuudha. No, akkanallee jettee siin jedhaan si himee jira. Kanaaf Nama shaama ta'uudhaaf hin rakkatin biikeetti malee. isa amma walbee waa baay'ee argineerra. Nu waa baay'ee argineerra asiin bilchaanne kallattii arfan hin bilchaaneera nu bara. Dhugaa rabbi jechuudha. Nama marraamuu hin dandeenyu. Namni nu funyaan nu butuu hin danda'u. Ka dubbii butu anuu eegaa ka funyaan butu naa eegaadha ballichi. Ijaan qabu. Akkuma sanii heellee jenne argine heellee nuun hin jenne garuu hee jennee argine. Maaliif yeroo hee jennu san rabbii keenya sodaataaf duubatti jechuudha. Dhugaa jiru waan isin nuun jettan fudhannee irraa nurra jirtanii nu jiraadhaa. Onnee teenya keessatti mana guddaa siidaa kana hin jedhamne jechuudha. Ka yoomillee hin jenne ka bara baraa dhugaa rabbi hamma addunyaan tun jirtu keessa keenya qabda. Eenyu kabanne akkamitti Kalaas bakka akkas taanaan si takka safiyyaa lama tamaamin sadii satiyaan afurii yaasinii 5 walitti deebi'aati fooqii wayii finfinnee kanarra naa ijaaraa bakka achi galee ta'a bakka akkuma nama ilmoo dhalee biyya alaa ergatee. ለዛም ቦሌ ክፍለ ከተማ bakka jedhamu jira. በጣም የሚያምር ቦታ La booleen barbaadu an booleen barbaadu. Akkas la achoon na fageessin fooqii san gubbaa yoo kufee nafu waan ta'eef achumaan gadi. jedhee be faadariin be horom asumatti caaltuun tiyyaa asuma bitaaf jedhe. Dhugaa rabbi qulfi amma ko waan biraati miti kennaa ajaa'ibaati see qamamaa sapiraayisii godhu see teennee seenna wallaan. Ati utuma yaanni surprise taata amshir. Yoo beetish yoo makiinash. Anamma wannoodha yooma waa jechuun waa jaaladheetiin jaarsi gara keessan dhufeetiin jedhe gabbarumatti hin baay'isina. Amma warri jaaladhu hundi waan biraa nan gaafatu gabbarri jira waa'ee gabbara kana na gaafatan. Wallaahi daballeetu kanaaf maaliif innummaan bichaan maayinduu safaa yaada maasa mishil beetisabuun masraadar mishil ሰው dhugumaan kana yoo jedhu afaan oromootiin nama sammuun isaa yaadu nama saba horachuu danda'u nama kan keetii taanaani yoo jenneeti asii kennu Irra caala yeroo baay'ee hiyyeessatu naqun nama haftaamii dhabee haga ammaatitti. kalli walii wallahi rakkoon qabu hiyyeessi koo hojjetee jijjiirama bara rakkoon qabu maaliif hiyyeessi fayyaa haa qabaatu harkaa luka fayyaa qabaatu qabaannaan maafi mushkila wallaan rakkoon qabu hiyyummaa namaatiin nama madaalu nama ta'uu qofaan nama ta'e dhalateera kanaafuu ofitti fudhannaa nama kabajuu fi soddaa fi kabaju qofa haa ta'u. Kabaja feenanu. Waan kabajaadhaa dhiisi masgiida keessaan bahu. Haa ta'u bakka yaa ibadaa godha waa ibadaa kana jabeessaa. Yaa masgiida keessaan bahu. Itti godhu warroonni wallahi ay family mana kiyya. Kon ashaanguliitiin bichuun jedha kanatti maal ta'a waan ni kira dhagaa jira. Maka kolfee bo'uu danda'e. Wannoo natti himi maal jechuu barbaade. Bakka haa dhufuu itti himaa qara isin sodaatee ala keessa deddeemaa jira. Haal habiibi wamaraa dhufootu jedhiin.
Qomadhaatee haadhuun. Maaliif? Qomadhaatee jechuun hin jiraame ganzaban barbaannu waan ta'eef qomasaa barbaannu. Confidence, self Qoma kanan confidence. keetii kanan qabu kaa qaddaadha. Qoma beeka dhiibuu barbe onnee keessa jiru malee baru koo foonii miti bar. Libbino. Onnee keessaati barsiistu koo. Malee foon koo sigaa baadaano. Sigaa koo kaadiino. Libbino. Amroono. Beeka. Maal godhare? Maal godhare? Share isin godhanii isin fidanii mi'am. Eenyu ana wallaa irraa bahuudhaaf osoo deemaa jiru akka tasaa siira jirtu arge jennaan oolu. Kalaas bakka dhageettan kaakaayis warroonni ana honna jechuu feetan obboleessa kiyya dubbisaa isarraa fixadhaa koottaa waan isarraa fixattanii dhuftaniini. Ani ishii jechuudhaaf qophii kiyya xumuree jira. Waan isarraa isin fixattanii dhuftaniin ani ishii jechuudhaaf qophii na barbaachisu hunda xumuree jira. Hin kolfa uummanni. Maa kolfitan guys? Kolfan barbaachisu. Bakka siistu koo. Irra bahuufi. Yoo ati dadhabdee jiraate siif yaadeeti ganamara turte dhugaa. Naan jaas. Naanti argitan akka obboleessi kiyya muudiin akka batu rabbii jedha. Argartaniiti. Wallahi muudii miti bar. Ija kiyya bakka ciisuu akkana ol ka'ee silkii achi chaarjirraa fuudhee jedhu wallahi barbaree harkaa qabdan akkanatti. Ini afari data ini baswa bota eli data biye siyaasa bakka. Gixami jedha dammoo tagaximi shaal gixami. Maarra qaba bare min damajii takkaati matti guuteetiin leencanaan darbiin. Wallahi akka bitan hin beeku rakkoon qabu akka bitan natti himtanii isini bita wallahi amma geemii qabadhaati. Jecha tokkotu jira keessa kiyya guyyaa tokko ol baasee dubbadha dhugaa rabbi akka ummata kana hunda dhugaa rabbi laalika akkanatti raasutti jechuudha guyyaa tokko dheera poosti godheera suura san guyyaa nu tangafa fakkaata guys. Namni beesii tangafa naan jedhani bee. Isin siin jedha sila mucahanii. An akkasuma faamilii an faazariin kiyyaa isin naan jedha. Faazariin kootuyyuu isin naan jedha wallaahi. Akkam naga jirtanii fayyaalee akkam isin nagaa miti naan jedha. Faazariin maan koo maatiriyaan maatiin mana keenyaa hundumatu akkana obboleeyyan tiyya wallaahi ammoo doosiistarii isin irratti dawwaleetiin dubbiseeti isin naan jetti. An isaan amma isin argitan kana jechuudha. Waggaa meeqa sila adni gaafa deemu sannan waggaa meeqa isin? Wallahi baay'ee xixiqqoodha yeroo san bilbila iyyuu hin qabanne. Baay'ee xixiqqishuu takkiin biraa deeme xixiqqishuu takkiin gaayis xixiqqishuu. Wallahi xixiqqishuu takkiin biraa deeme karabbi natti argu. Amma ijoollee lamaan isaa waliin jirtu obboleeyyan ta'e xixiqqoo abdii tokko faa yoo argitan taate jechuudha. Wallahi billaahi erguma biyyaa bahee guddachuu isaaniitu argiyan. Wallaalee kamtu maqama isaanii maqaa isaanii diqqeenna ka abbaan kiyyatti moggaase gisee hin jiru kamtu ebelu walii wallaalee erguma biyyaa baheetiin bakka wanna jedhe bakka guddatan ani hin beeku bara waan xixiqqoo waan hangatti tanaa dhiisee biraa deeme yaa inni ka diqqaati abdiin ka keessaa diqqaati. Amma guddinni maali beektani beeyansi wanni dhabame hin jiru aanan dhunnaa wanni yaanu tokko hin jiru. Ati hangafa yaa ana hangafa isaan hunda anatu guddise isaan hundaayyuu. Erga biyyaa bahe anama waggaa 2005 biyyaa bahe 2005 irraa obboleeyyan tiyyan argine abbaa kiyyan argine haadha tiyyan argine 2005 biyyaa bahe. Walumaa gala 2018 jirraa miti. Waggaa meeqa jechaadha waggaa 10 meeqa.
waggaa 10 jechuudha guys. Waggaa 13 ilaala. Waggaa 13. Maatii kiyya tokkicha isaa ijaan hin argine obboleettii kiyya tokkittii malee waggaa 13. Hin argineen hunda isaaniitiyyuu xiqqeen nadhiisee ni biraa deeme. Hunda isaaniitu hin argineen waggaa 13 baran. Kuna baran waggaa 13 fixa. Hawwii kiyya osoo argee isaan hundaayyuu osoo dubbisee osoo hin dheerin jedhe. Naadarii inni maadara gachalam. Gaafa galillee miira wayii keessa waan jiruuf osoo hin dubbisini nuuf duuba irraa deebi'e. Aarii wayii keessa jira garuu sheenaa natti taate seenaadha. Aarii wayiitiin miira wayii keessa waan jiruuf aarii of duuba deebi'e. Finfinnee ture hin argine maal gaa'is naafiifa bira ture bar. Miira wayii waan ji'a takka bichaa bulee 25 bichaa biyya taa'ee baraan wayii. Bulee 25 bichaa biyya taa'ee miira hamaa wayii waan keessa jiruufi Boyna warroonni koomentii dhiisa. Ashaan jira. Injirti waan ta'eef arguu deemna. Akka arginullee immoo abdii irraa qabna waan ta'eef. No, Safiyyaan tabirooti jira. Hin arginaan guyyaa tokko. Ati gosatamii. Maqaan kee Safiyyaa miti. An gosan qabu guys. Gosan an gaafatinaa. Gosatee na maqaa nyaatte. Nan gaafatinaa gosa. Golgaan isin haa dhukkubu. Giddiidhaan arsima kana ta'uu ka himachuu hin fene kana giddiidhaan akka himadhu na gootan baraan himachuu hin fedhu baram. Waa jennaan arsii maqaa nyaatte jettanii miti. An arsima kana himachuu kan fene kana giddi waan na himachiiftanii kaatanii gaafa kan arsii maqaa nyaatte jechuu eegaltan. Ammallee deemee gaafa gosa tana jedheetiin jedhe dhuuftaniitiin gosateen na maqaa nyaatte. Ini majini pada merade. Maqaan ishee warroonni maqaa ishee jedhartanii maqaan ishee. Ini maddu ini mini dis ini maddu maqaa kiyyallee nimin gosati yallee nimin isinuu himatina. Mee warri maqaa ishee jettan maqaa barachuu barbaaddan faamilii. Dhaggeeffadhu maqaa maalas baasa bora naa baasanii maqaa barachuu barbaaddan jedhaas ta'e maqaa kiyyallee nimin isinummaan maqaan keessanuu mataan keessanuu iyyuu guutumaan guututti himatina isinummaan mataan keessanuu iyyuu. Siistu ko hangafa ko kallacha ko dimbaara ana yeroo baay'ee yeroo miira keessa seenu afaan amaariffaatiin dubbadha. Federaallee tureera waan ta'eef. An xooraayilochi federaala xooraayilochi. Ati federaaladha akka federaalaati yaadda akka federaalaati hojjettaami. Ana akka milishaatitti isin jedha akka milishaa ganda keessaatitti. Nu akkuma milishaa ganda keessaa akkuma isin nuun jettan sanitti bakka orderii gooneeti kan jira. Maaliif amma maqaa keessa yeroo baay'ee nu gaafatan dhufanii maamiltu nu gaafatan. Nu maqammaan keessa nu isin yaaduu irraa kaka'e isin naafaquu irraa kaka'e nu harkaa badee jira. Dhugaa dubbachuuf. Maal jennee himnan? No, laal maaliif siin jedha beektaan ila dhageeffadhu. Anama waggaa meeqa asirra ture? Waggaa meeqa asirra ture kana keessatti zariin isii tamii namni na beeku hin jiru yoo warri gandaan beekan na beeke malee jechuudha zariin isii tamii namni na beeku hin jiru tokko jedhe lammaffaa taree deebi'ee gandi kiyya ganda kamii namni na beeku hin jiru ani yoo barbaade isa himannaa himadha yoo barbaade caatii mannaa himadha yoo barbaade qoomaa himadha yoo barbaade weegee himadha yoo barbaade kofale keessa waan kofale keessa jirtu hunda ka barbaade himadha siigalee maaliif san godha anaaf jecha bakka gandi koo maqaan tuqamini anaaf jecha waa hin jedhini bakka siigalee miti intala ganda saniiti maqaa kiyyaan maaliif fakkeenyaaf nama weegeedha jedhee dhufee dhuunfaa himadhee durba weegee maa jedhan maqaa kiyyaan. Maqaa kiyyaan durba saimannaa maa jedhan maqaa kiyyaan durba caatimannaa maa jedhan maqaa kiyyaan durba akkasii maa jedhanii na balaaleffatan. Jirti tan hijaaba keessa jirtu tan ajjabattu tan hijaabarraa hin mulqatin jirti. Tani kabajaa mana teessu jirti.
Ana miidiyaa kanarra takkitti teettuuf jedhaniiti maaliif durba gosatiyyaa hunda balaaleffatan. Saniifuu hin fedhu ani waan biraa miti ani. Yookaan camnana qabaadhee yookaan gositiyya gosa ittiin dhalanne taateeti miti wallaahi rabbii eegadhee arjaan qabaan arjaa. Gosa arjaa jechuudha gosa osootti illee dhalatan hin qaanfatin. Gosa osootti illee dhalatan hin qaanfatin. Sini galee goota ilmoo simbiraa kan jedhan jechuudha argitanii. Warra ekelee yoo jedhan kofalee mataa gasseentee jennaan kofalee jechuudha shaashamannee ol tartee jennaan jechuudha shaashamannee ol tartee warra ekelee jennaan makiinaadhaan xaxxee fardaan xaxxee qatti godhee balbala si dhaaba warra ekelee ati jettee jennaan makiinaanis fardis fidee balbala si dhaaba gin maaliif hin fedhu because bakka an jiru tanatuuyyuu bakka an amma jiru tanatu bakka zarii kiyyaan madaalamtuu miti faamilii kiyyaan madaalamtuu miti waan anas irratti haasawutuuyyuu waan faamilii kiyyaan madaalamu miti. Waan anas irra godhutuyyuu waan akaakayyoota kiyya abbaabayyoota kiyyaan madaalamu miti. Sinii galee isa ani intala ebeluuti jedha asirra dhufee ilma akkasii yoo jiru narraan walitti dhufu gaayis. Intala gosa saniiti jedhanii dhufee asirratti intala ekelee intala ishee ebeluuti asirra tiktook kanarra dhufee ani intala akkasii jedha asirra dhufee akkasii ilma akkasii gaafa siniin jedhu yaa himmachinyim. Lazzaan bakka. Hamza Yaasiri kayyattu kuni nagirra allone. Ofeegi waan barreessitu. Silkiin si harka jiraaf qofa ispeelingii olii sottee hin barreessini ante. Danas. Akkasii. Ama maqaani wallahi namni ani singa barbaadan jedha yoo barbaadan goofin gira jedha yoo barbaadan weega jedha barbaadan caatimannaa jedha barbaadan doodaa jedha barbaadan dayyu jedha miira keessaa bahaa yaa an akka barbaadan jedha numira keessan jirru namni barbaada namaan jedha kanaafuu akkasi gaayis sanumaaf dhuffadha malee waan biraa miti yookaan jibba gosa tiyyaa qabu yookaan ammoo jibba wannooti ishee miti kan dhuffadhuuf bakka hin jiru tanatu sirrii miti jechaaf. Ammallee zarii dhokfatanii illee miti zariirraa dhokfatanii illee miti zarii adi bar jarana waan tokko wanni sin laaluu qabdan yoo jiraattan wanni sin laaluu qabdan yoo jiraattan namni zarii tola zarii bada guddisa tola guddisa bada namni yooma agaree illee taate maal argitan gaas kun obboleeyyan kiyyarraan na laaltanii obboleeyyan nama kiyya kanarraan obboleeyyan nama kiyya kanarraan na laaltanii anis jedhee anis jedhee ba silkii birrii 200 bitattee yeroo gadi baatee waan namaan jettu yookaan ammoo nama tawaqeettu akkami namni kun biyya uumaa deebisaa maa kenni deebisa kamaalisii kennan adamoonyee dhamii gosti kee rakkoon qabu adamoonyeen eessa silaa adamoonyee huursaati isaa adamoonyee gara huursaa san isaa Ursa illee jira gara xinnachaa illee gara ursa ta'ee gara achi qoomaa gara wannaa achi goda waabee maayijaa. Okay. Adamoonyeen gosa guddoodha gara gosa. Haadha baatee biloo kiyyaa na baasi. Ka biloo kiyyaa jirtu akkamitti dhufte? Guutii biloo kiyyaa na baasii mana kiyya jala koomentii barreessaa. Amma waan Qaanquu waa beetii.